السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودوغا مجيسا أفرم توتا في كيس موتا كينيا كبجمو نجيني ربي سنيفاته ججا والدين كينيا والدين فرقان تجاجل قرآنا سغنتا قرآنا قدا قبسي سنا فراجراكو بقبدو قرآن دلكودا تربكم لماف كودا جها ايجن والدي فرقان والدين تجاجل قرآن إثيوبيا الفرقان كان قرآن رابسو مدرسة كفكاسه هم نيسا جبيسو في ركو حواسا كان غرا فروف وجتا تري في التجر يروجل قباتيف بفا بروجكتين سغنتا قرآن قدا مغالا فنفنتي قبسي قبين كان ايغا جرو إرتي أكنو فرماتن كبجاني سنا فرجر Al-Furqan Quran Service Association of Ethiopia has organized a great Quran program involving many scholars and guests. Sagantaa Qur'aanaa guddaa kana irratti ulamaa'ota gurguddoo fi keessummoonni kabajaa hedduun biyya keessaa fi alaa kan irratti argaman yommuu ta'u, Dr. Jaylaan Kadir, Sheekh Amin Ibro, Sheekh Ali Jimma, Sheekh Abdusalaam Kadir, Ustaz Rayya Abba Macha, Sheikh Abdulatif Wallo, Dr. Muhammad Hamiddin, Sheikh Jibril Qamar, Ustaz Abu Mus'ab, Ustaz Ammar Sheikh Amin, Ustaz Abdullah Idris, Ustaz Abdurrahman Husseini fi Ustaz Nimakan Hindaw min Hedduda. Yoom kana qofa keessummoonni kabajaa dhaabbilee fi ejensiiwwan garaagaraa abbootii qabeenyaa baankiiwwan islaamaa manaajeroota baankii fi tiiviilee islaamaa maraaf waamicha taasisee jira. Hawaasni muslimaa kan waamichi keenya bira gahe akka sagantaa kanarraa qooda fudhattan isin affeerree jirra nurraa hin hafina. Guyyaan akka lakkoofsa habashaatti gurraan dhala 17,2016 akka lakkoofsa hijraatti shaabaana 15 1445 yommuu ta'u akka lakkoofsa faranjiitti feebruaarii 25 2024 iddoon magaalaa Finfinnee naannoo humnoota waraanaa yookaan xoor haayilochi jedhamuun beekamu mana marii dhimmoota islaamaa magaalaa Finfinnee gama mirgaatti kan argamu hoteela Imuu Taaworitti wal haa agarru. Odeeffannoo dabalataaf duwwaa 963 duwwaa takka duwwaa dabalataan duwwaa 912 duwwaa 447 kan xumuraa duwwaa 911 heloo jam'iyyaa furqaan ja'aatii dubbisa. Istiidiyoo Doohaa miidiyaa irraa beeksisa garaagaraa waraqaa waamichaa nashiidaa eebbaa fi kan cidhaa waraqaa ragaa yookaan shahaadaa chaappaa waliin ni hojjanna. Nuqunnamuuf lakkoofsa bilbilaa duwwaa 963666759 jechuudhaan qabadhaa toora imoo fi waasaappiin nu harkadhaa. Doohaa miidiyaa filannoo keessan godhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.